Tole duraan dursa maqaan keessan eenyu eessarra dhuftanii waaqayyoon lafa kanarratti gochaa maal isiniif godhe? Maqaan koo Addunyaa Gootaan jedhama. Kan inni dhufe godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Yeroo kana keessa immoo kan hin jiraadhu ganda duwwaa shanidha. Kan hin addee kanarratti dhiyaadhe wanta waaqayyo naaf godhe saba waaqayyoo waaqayyo dhugaa ba'uun dhiyaadhe. Kanaaf lafa kanarratti ayyaana darbe dura bakkee kanatti mana keenya keessatti yaaddoo tokko jira ture. Isaaf waaqayyo nuu rakkina keenya argee yaaddoo keenya argee obboleettii kana ta'i jedhee namni waaqayyoo booda maalitti yaaddofta jedhee diin isin irratti karoorsee ture du'a isin irratti karoorseera mana keessan gadda gashuu fi mana keessan reeffa gashuu fi kanaaf garuu waaqayyo immoo isin irraa cabseera jedhee ani akka kanaatti nuu kadhataninnaan akkuma sanaatti nuti isin jennee saba waaqayyoo fuulduratti jilbeeffannee iddoo kanatti waaqayyoon galateeffannee waaqayyoon kadhannee gallee akkuma sanaatti waaqayyo du'a sana jireenyatti jijjiiree wanta irratti yaaddoofnu sana hundumaa nu sirreessee sagalee isin dhageenye bilbilli isin nuuf bilbilame kanaaf sabni waaqayyo isa du'a gara jireenyaatti jijjiiru isa fade kan argu isa kufe kan kaachisu kana sabni waaqayyo Harka keenya walitti qabne waaqayyoo galateeffannaa. dhugabaatiin lammataa immoo bakkuma kanatti dhuma dhufeetii asitti bishaan dibataa kanatti baay'ee ofii goos fayyadamee baay'ee ofii goos fayyeeraa hidhaa baay'ee irraa hiikameera jeequmsa sammuurraa nagaa ta'eera dhiibbaa dhiigaarraas ofii koo bilisa ta'eetaniin namootaaf dhugaa ba'an ture namoonni immoo waldaa sana hin dhufna turre akkam goona haalli karaa kanaa mijataa miti waan ta'eef maal nu wayya jedhanii yeroo na gaafatanitti dhugaan bahee fi amantiidhumaan dhugaadhuma bishaan dibataa kanatti fayyadamtu taanaan binnee isinii ergina inni immoo fayyina ta'a jennaan bitaatii nuu ergaa jennaan hin ergine immoo yeroon qoree gaafadhutti innoo nagaa ta'e innoo tasgabbii ta'e manni keenya jeequmsarraa bilisa ta'e sammuun keenyas hin fayyee jireenyi keenya hin fayyee kanaaf nama waaqayyo atis immoo nama waaqayyoo fi saba waaqayyoo fuulduratti dhaqiitii dhugaa nuu ta'e jenna. Harka keenya walitti qabne waaqayyoo galateeffannaa. Egaa akka dubbattanitti bishaan dibataa kana fudhattanii galtanii ofii keessanii dhiibbaa dhiigaarraa ittiin bilisa baatanii. Eeyyee ofii koo bilisa ba'eera. Kanaaf ittiin qoosiina malee itti fayyadama amantiitiin itti fayyadama anuu bilisan ba'e anuu nan fayyee aniin barbaade nan nyaadhe aniin barbaade akkan barbaade tan jiraadhe soogidda nyaadhuun ture mimmixa nyaadhuun ture amma bunan dhuguun ture kanaaf amma bilisa ta'eera waan ta'eef yoo itti fayyadamtan isin fayyidu jedhee man dhugaa ba'ee fi akka kanaatti isaanis itti fayyadamanii dhugaa naa ba'aninnaan kanaaf dhugaa ba'ee fi dhufe. Harki keenya walitti qabne waaqayyoon galateeffannaa. Inni sadaffaa immoo torbee darbe keessa biyya deemeen ture akka carraa raajiin yeroo nutti himanii bishaan dibataa kana keessattis qabadhaa makiinaa keessattis taanaan akka barbaadanitti qabadhaatii deema namoonni sittiin fayyu simbiraati ittiin oolu jedhanii waan nutti himaniif abboommii kana dhagayeetaniin kana amantiitiin fudhadhee hin deeman ture yeroo manaa ba'us ofitti biifeen deema yeroo konkolaataan itti ofittan biifan ture bakkee dhaqee sanatti mucaan obboleessa koo tokko baay'ee dhukkubsatee koftisaa kun keessa baay'ee toree bakka baay'ee irra rakkataa halkan hin rafu maatii hin jeeqaa marfee dhaqee waan tokko furmaata hin arganne yeroo sanatti maal ta'e mucaan kun jennaan hin dhukkubsatanii mucaa sanarraatii wayyaa fudhatanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bishaan kun dhiiga abiddadha hin fayyida jedheetanii kadhadheefi yeroodhuma sanatti inni natti qabbanaa'ee rafeen bulee jedhee akka sanaatti natti hime kanas immoo saba waaqayyoo fuulduratti dhugaa ba'uu fidhan. Harka keenya walitti qabne ammallee waaqayyoo galateeffannaa. Caasoo diraar dafee buluuf rakkataa qaamni isaa madaa'eera garuu battala simlattanii bishaan dibataa kanatti natti qabbanaa'e kanaaf dhugaa naa ba'a jedhee isinitti dubbate. Eeyyee dhugaa naa ba'a kanaaf ani fayyeera jedhee anis immoo mirkaneeffadheera hirriba rafee buleera waan ta'eef hirriba ta'uusaa mirkaneeffadheetanii waaqayyoon fuuldura sabaatti dhiyaadhee akkasuma dhugaa ba'a jedheetanii dhufe kanaaf sabni waaqayyoo naa galateeffadha. Ammallee keenyatti humna waaqayyoo galateeffadha. Inni sadaffaa immoo bifa sana taa'etanii obboleettii kana eeyyama wayii tokko gaafanna turre deemiitii eeyyama baasiitii ashaaraa laadhuutii haala isaanuu mijeessi jedheetanii isheetti hime yeroo sana bilbiltee ashaaraan hin didee ana torbee guutuu marmaareen dadhabee waan tokko harki koo ashaaraa sanarratti mul'achuu didee jette isa booda qidaamee darbe. Mbee dhugaatee hospitaala deemneeti dhiiga kee qorsiifnee laallaa jedheetanii fuudheen ka'ee otoo hospitaala hin deemiin immoo bakkee jamaa buuneeti buufata dhaqnee obboleettiin tokko dhiiga ishee ilaaltee leekkitee dhiigni kee baay'ee ol ka'eera dhiibbaa dhiigaa qabdaa laaboraatooriitiin ilaalani jettee yeroo sanatti ani immoo wanta kana lakkii dhiigaa kana isheen dhiibbaa dhiigaas hin qabdu
kanaan dura mudannoon akkasiis immoo ishee mudatee beeku dhukkuba akkasiitiin qabdu waan ta'eef gaafa sanbataa ituma sirriitiin waaqayyoon kadhanneedhuma gaafa dafinoo wanti kun hin raawwata waan ta'eef beenuun gallan jedhee akkuma jedhe sanatti gaafa sanbataa sa'aatii booda iddoo kana dhufnee iddoo kadhatamu irratti isheen kaatee sanyii warri facaaftan jennaan achi buuftee nama waaqayyoo harki koo ashaaraa mul'achuu dide waan ta'eef harka koo kana irratti naa kadhadhu jette maqaa Yesuusiin ashaaraan kun haa hojjetu jedhee namni waaqayyoo raajiin isuma dafinoo kaleessaa dhaqxee sa'aatii booda anu ashaaraanis argamee qixa sirriitiin nan sirreeffadhe jette isa kanaafis immoo waaqayyo harki keenya walitti buufnee Yesuusiin kadhataa jira. Haleluuyaa. Harki kun duraanii ashaaraa fudhachuu dee mana yaalaa gaafa dhaqxan immoo manni yaalaa dhibee dhiibbaa dhiigaati jedhanii gaafa sanbata guddaa galgala lafa kanarra dhufanii gisee sanyii facaasuudhaaf namni waaqayyoo warri harka qullaas warri sanyii qabdanis kottaa facaasaa jedhanii bishaan dibataatti godhatanii namni waaqayyoo sagalee irratti baasanii fi sanbata galgala itti bishaan dibataa kana godhatanii sanyii facaasanii booda dafinoo isaa dhaqanii harki isaanii kun warruma kanaan dura dideetu ashaaraa sana biratti hojjete immoo iddoo kan biraa. Achumatti hojjete maqaa. Warruma duraanii didee jedhan biratti. Harki keenya walitti buufnee Yesuusiin kadhataa. Arfeffaan immoo guyyaa kaleessa waaqayyoo hankeenya hojjetaa oole hankeessanis waaqayyo haa hojjetu. Namni waaqayyoon amantani namni sagalee addanatti dubbatamu namni sanyii addanatti faca'u hundumti keessan gurra keessanii laphee keessan bantanii fudhattanii waaqayyo jiruu isiniif hojjeta. Anaaf obboleettii kanaaf jiruu keenyaaf jireenya keenyaaf waaqayyo guyyaa kaleessaa hojii hojjetaa oole. Yoo amantee nama waaqayyoo hojiin waaqayyoo ilma siif hojjeta. Waaqayyoon amani waaqayyoon siif hojjeta. Akkas jedha ture namni waaqayyoo akkaawuntii buukii keessan baasaa banaatii gara kootti ol qabaa jedheeti namni waaqayyoo hedduma nama akka kanaatti abboomu turan. Yeroo sanatti ani immoo buukii fidee dhufne ture moobaayilii kophaneetanii akkuma kanaatti amantiitiin isa isaan jedhan sana ameen jedhee dhuma fudhadha ture laphee kophanee isa booda nan galee ani waan tokko sitti yaadne horiin sun hankoos haa ta'u hankootis garuu guyyaa kaleessaa keessatti akkuma waaqayyo dubbate akkuma waaqayyo arge guyyaa kaleessaa keessatti namni ishee gaggeessitaniin deeban ture yeroon deebutti bilbila kee ilaalii miseejjiin sii galeera birrii 10,250 sii gasheera waan ta'eef miseejjii kee ilaali naan jedhe yeroon masarratti yeroon ilaalu miseejjiin galeera birriin 10,250 galeera. Inni waaqayyo jedhe hin raawwate jedheen achuma raawwadheetanii dhiilisheetanii akka sanaatti har'a guyyaa har'aa kanammoo dhugaa ba'uun dhufe waan ta'eef namni amantani namni laphee keessa waaqayyoof laattani isa jedhe waaqayyoon siniif raawwata. Harka keenya walitti buufnee waaqayyoo galateeffannaa. Asirratti wanti isin gaafadhu saba waaqayyoof kan isin fagootanii namni birrii isin gashee kun fira keessan immoo kanaan dura kan keessan isin hirkaa fuudhii isin dhoowwate immoo akkamittidha? Haaluma kooti. Ganzabichi kanuma kooti garuu ani kaleessatti naa ergitaa sin jennee karoora akkasii sin qabu garuu waaqayyo isa dubbate raawwachuu waan addana keessatti waan mirkaneeffatu tokko jira ture bakka kana eddeen dhufeeti asitti ani burnee kaffaleen beeku dhugaa dubbachuudhaaf burnee kaffaluu kun rakkinadha kanaaf waaqayyo kana na yaadachiisuufidha kana na yaadachiisuuf burnee akkan kaffalu burnee akkan yaadadhu yaadadhee moo eebba akkan argadhu waan yaadachiisuu barbaadeetidha karoorse malee horiin sun kanuma kooti kanaaf yaa saba waaqayyo burneen 10 keessaa tokko hammana waaqayyooti jedha warri akka koo dagattan yoo jiraattan 10 keessaa tokko han keessa miti dirqaman 10 keessaa tokko birrii 10 keessaa birriin tokko birrii 1000 keessaatii birriin 100 birriin 10,000 keessaatii immoo birriin 1,000 hammana waaqayyooti warri waan akkasii harka keessan jiru warri dagattanii jirtan adaraa keessan eebbadha obbira dabarsaa jirra waan ta'eef akka koon dagatiinaa yaadadhaa burnee kanaaf akka kanaatti dhaamsa kana isinii dabarsuun barbaada. Harka keenya walitti buufnee waaqayyoon galateeffannaa. Tole isaan waan baay'ee dubbataniiru egaa dhuga baatiin keessa wal fakkaataadha mana tokkotti galtu waan ta'eef mee waan isaan dubban waan isaan irra darban yookaanis kana laaffisanii dubbatanii kana jabeessanii dubbachuu qabu waan isaan jedhanii gira dhaabbadhaatii waan dubbachuu mala yeroo gabaabduudhaaf. Inni baay'ee isaa dhugaa ba'eera waanuma ashaaraa kanaan ani dhugaa ba'umsa dhufe. Deengaddaa na yaadda baay'isee torban tokko mul'ummaan maaree dhiqadhu jedhu nan dhiqadhaa aduutti qabi jedhu nan qabaa akkuma isaan wallaale maali ijoollee maal kana waaqayyo natti fuute na yaadda annannaa amma achitti dawwaleen itti hima akka kana booddeen hojjetu yoo ta'e dhiisuu ani marmaaree dadhabeen jedhaa
kaleessa gaafa sanbataa sana gaafa dhufee addinatti kadhachiifadhu ayyaana abbaa baay'ee na waame yeedheen naqe maalan kee dadhabanne maal hojii dhuftee nuun irra deddeebinee dadhabnee inni kee gaaf jechuu didee naan jedhe maal gaarra bichaa laali qofaa koo dhufee miti yesuus wajjiniin dhufee jedhe akka beennaan yesuus wajjiniin dhufe dheengadda qofaa koo torban tokko mormaadha arrammoo yesuus kiristoos wajjiniin dhufe harki keenya nutti humna yesuusiif galateeffannaa. Torban tokkoon sana amma dhattanii dhiqadhaa isinii jedhu harka kana gaafa dhiqattan saamunaa isinii kennu moo isa hawwatee dhiqattu? Saamunaa baanonni kadheen hojjetu loomii jedhu loomiin bitaa nanni kadhaa itti dhabu. Birrii isanii bittanii dhiqattu moo isaan isinii kennu? Uffinni makootiin bitee inni kadha. Harka keenya nutti humna yesuusiif galateeffannaa. Haleluuyaa. Definoo sana gaafa dhattan immoo akkamitti? Kaleessadha yesuus na duukaa jira loon dhiqadholeen ta'a. Akkuma koo namni dhiqatee deebinnaa nee hin ta'u jedhuun ba'u. Amma yesuus na wajjin jira waan ta'eef qofaa koo miti dee humna jabaadhee mana giggiitti jedhee na seenee fooqii jaladha. Ayi yoroonni ayi yesuus teellaa koos jira dura koos jira ni jidduu adeemee dhufeen jedhee. Nama jijjiisuma kaleessa dhiqadha isin didaa turedha. Isumadha bakka indi'uu min hojjedhu waan kee torban tokko dhaabanneera naan jedhe. Har'a yesuusti dhufe waan ta'eef inuma taa'an jedhe dhaqeen taa'ee gaafa duraa wambarii takka akka dabarsa kaleessa wambarii tokko irraan taa'ee harki koo waan dhaqee kaa'u tarak jedhee yesuus. Harka keenya nutti humna yesuusiif galateeffannaa. Haleluuyaa. Achuma dhaabadhee loodeen dawwalee saafi dubbichi xumurameera yesuusti jira jedhee xumuradhee galee milkaa'een galee. Harka keenya nutti humna waaqayyoof galateeffannaa. Tokko maaliin irra darbine qaba kanaan dura dhugaan ba'a jedheen ture raajiin walumatti dabalee man dhugaa baatu qabde naan jedhaniiru kanumadha amma bara 2014 kana ji'a sadeeffaa keessa baqannee dhumnachi isa gateen ijoollee baafadhee obboleettiin kos akkasuma abbaa manaa ishee gattee ijoollee ishee baafattee mana namaa buufannee jirra akkam goone jarri kun qoonqoo du'u jennee akka isaan wallaalle galuufi beenii karaarra jirti dubartii fudhattii walakkaan qaltii nuun jedhu. Arrasi kaana hin galle arrasi deeman naayiraa wallasi jenneenu. Angoon wallaallee waldaan naqan jedhee addeenan dhufe dibata dheeros birrii 100 akkuma ammaa kana dibata dhammooti. Bitadheeni nan gadde. Isuma na yaaddee obboleettiin koo sallaama koo jirti ishee sabbaan manaa ishee achidha. Dibata sana fudhee galee abjuun abjoodha. Raajii eebbaan gaddeebanii adeemu ani immoo shaanxaa baadhadhee nan gada jedheen karaarra dhaabate. Maal taatee dhaabatte nagaan siif haa ta'u jedhani ameen hin jedhe. Abjuu keessanii. Abjuu kooti. Ennaan eessadha ta'e anoo galuuf ka'eenii kunoo beeniin karaarra jirti nama qaltii dubartoota immoo fudhatti jedhanii kanaaf hin sodaadhee dhaabadhee shaanxaa koo baadhadhee itti ni dhaabadhe. Ani ija isaanii qabeeraatii darbii deemi jedhe. Harka keenya nutti humna yesuusiif galateeffannaa. Kan taatu abjuu keessanii malee. Kootiinidha. Dhaqeen obboleettii kootiin beenuun gadhaan jedhe lakki nu qabatu jedhe lakki nu qabatanii ani kana arge abjuu kootiin beenuun jedhe qaniinsaa arbiidha hin kaan obboleettii tokko immoo nu nukkee geenyu kaatee teellaa keenya jirti. Isheef immoo dawwalaa deema. Anoo karaan ture ijoolleen na tursiisechaa deemti. Ayizoon na hin deema ishee laphee ishee qabee waaqayyo jira fuuldura keenyaan amma deema tuma jennu ukkee geenye hangar jette bajaajiin amma hangaritti yaabbanne hangarii deebitee guttiin jechaa jirti. Isa yaabbanne isheen immoo teellaa keenya dhuftee ukkee geesseetti. Isheen obboleettii kootuun ta'in isheen teellaa. Isheen obboleettii koo wajjin jirti bajaajii yaabbanne Oromoon nu lama bichaadha. Ani sodaatiin immoo yaa waaqayyo dibata sana baaseenii nama bajaajii keessa jiru musliima kiristaana hin jenne akkuma akka isaatti hin dikkibee. Harka keenya nutti humna malee waaqayyo galateeffannaa. Haleluuyaa. Egaa nama achi keessa jiru amantii isaan beektanii namni sirkatti deessu karaa akka dhibaan jiru. Hin jiru. Inuma dikkibee nafa itti dikkibee musliima namni oofaa jiru fuula bajaajii qodhaqeen diida ishee laqallaqeen dibee isa achi obboleettii kun idduma dibee indee moobaayilii tachi ani obboleessi koo beeku namichi tokko nu duukaa jira. Tachiin kee illaa tamarra yesuun nu fuuldura jira inni tachicha dibee hin kaane yeroo dhannu wanni shirriqiin dadichee ta'a. Wayyoo guunnoo jiru kaatte ishee yesuus ija isaanii qaba jedheera. Hin qaban jedhe. Haleluuyaa. Ammallee yesuusiif galateeffannaa.
jedhee nutti kolfaa deema. Haraqee doddogaa pheenxee namni nu duukaa dhufte jedhaan deemanis. Otuma jennu isaanoo buna dhugaatii dhaqaniiruuti beenaan nu jedhe. Haa jedhe buna dhugaatii dhaqanii ajabtaa Maqaa Yesuusiin galata laannaaf haaleluyyaa. Har'a kan dhugaa mana dhishee waan ta'eef hin kaane guddina yeroo geenyu obboleettii isheen teellaa keenya jidduu keenyaaf jidduu isheetti nam sadii ajjeesan. Jidduu ishee jidduu keenya. Eessa geessite nam kun namni sadii du'ee karaa odaa ciisaa anoo deemee laqqamteetti deebise. Nuti immoo gallee mana jirran jedhee nan galee nagaan hin galee isaan naa dhiphatee ture inni ijoolleen koo addana jiru. Nagaa koo waan tokkotu hin ta'in mana kootti isheenis mana isheetti anis mana kootti hin galee kanan dhugaa ba'a. Harka keenya nutti fuune waaqayyoon galateeffan. Haaleluyyaa. Gooftaan isin eebbisu. Dhuga baatii kan biraa qabadhaa kottaa. Dhiifata manaa godhaa sabni Waaqayyo. Gooftaan sinaa eebbisu. Ameen jedhaaka. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamtaniittu. Mee warri eebbifamtan harka keessan ol qaba. Eeshi kan eebbifamee nama eebbisa jedhamee barreeffamee jira. Kanaaf mee tajaajiltoota mana kana keessa jiran daaqoniitii qabee hanga raatii kanaatti kan jiran nama eebbifameeti nama eebbisa. Abaaramaan dhiira umaayyoo abaaraadha jira. Kanaaf mee warri eebbifamnu kun immoo warri eebbifamni sabni Waaqayyoo mee jaroota kana eebbifna. Haa eebbifaman jireenyaan haa eebbifaman. Hafuuraan haa eebbifaman. Dhalli isaanii haa eebbifamu. Jiruuf jireenyi isaanii haa eebbifamu. Tajaajilli isaanii haa eebbifamu. Fooniinis haa eebbifaman. Mee eebbisaa eebbifamaa jedhame. Maqaa Yesuusiin eebbifamaa jedhame. Amantiitiin jedha obboloota koo wanta isin walii galtanii lafarratti hiiktan hiikamaadha. Wanti isin samiirratti hiitan immoo hidhamaadha jedhamee barreeffamee jira waan ta'eef dhugaadhuma amantiitiin eebbiftanii naan ni eebbifamu. Mee laphee keessan banaatii eebbisaa haa eebbifamani jedhame. Walii gallee hin jenna haa eebbifamani jedhame. Haa eebbifamani. Waaqayyoo galannaa ta'u. Harka keenya nutti fuune Yesuusiin galateeffan. Haaleluyyaa.